warri garraamonni joo lafa dhaaluun bal'atu kodaan galataasanii abbuudhaan nan bal'atu akkam salphuu gubbaa warri garraamonni joo lafa dhaaluun bal'atu kodaan galataasanii. Guyyaa kudhan booddee bifni isaanii gabbinni isaanis kan dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii caalee argame. Kana irratti eegduun isaanii sun nyaata isaanii daadhii wayinii isaan dhuguuf turanis dhiisee nyaata biqiltuu garaagaraa isaaniif hin kenne. Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf beekumsa caaffattootaaf ogummaa hundumaaf hubannaa isaaniif kenne. Daani'el immoo mul'ataaf abjuu hiikuudhaaf kennaa in argate. Ameen. Hin kadhannu duti keenya. Haleluuyaa. Waaqa dhugaa, Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa, Waaqa hafuura qulqulluu, Waaqa saba kanaa, Waaqa koo eegaa halkaniif guyyaa geggeessaa ilmaan dhala namaa si haa galatu. Bofa nu qabuu dhufe irra nu ejjechifte, jawween liqimsuu dhufe irra nu ejjechifte. Nan lallabaa gubatu, nan lallabaa gubatu. Mana namaa keessa, gola namaa keessa, sammuu namaa keessa, yaada namaa keessa, namoota jiran keessa, firoota isaanii keessa, baalita kaaba kibbaa fagoo dhiyaa warra dhufan keessa, warra achi tafan keessa gubeera sagalee kanaan. Gubeera, gubeera, gubeera. Lugambeellaa asallaa arar alargaalitarraa dirra dawaarraa gubeera. Dabuubirraa gubeera. Asoosaa kabashiirraa gubeera. Warra gudururraa gubeera. Bishooftuu sulultaa laga xaafoo laga daadhiirraa. Asandaafaarraa buraayyuu qaallittiirraa. Sabbataa furii kaarraa walatti alamgalaarraa. Gubee 4 kiiloorraa piyaasaarraa booleerraa. Halkaniif guyyaa billaa baatee kan deemu Tigraayirraa Goojam Guraageerraa fagoo dhiyoo Dabuub Kililirraa Oromiyaa Kililirraa gubeera. Galaana Abbayirraa ergamee kan dhufe, Galaana Diimaarraa ergamee kan dhufe, Niiwoorkirraa, Araba Gariirraa, Turkiirraa, Sudaanirraa, Beeruutirraa ergamee kan dhufe, dibataan, wiikiidhaan, qibaatiidhaan, shittoodhaan gubeera. Adoochaa sammuu namaa gubeera. Adoochaa dhala namaa gubeera. Namni akka hin baranne iyyaan akka hin waaqeffanne daggamee uffata irratti ergamee kan dhufe. Ela Waaqayyo natti hima uffataan qibaatiin shittoo wiigiidhaan biyya Itoophiyaatti bifa 77 humna guddaadhaan areeffamee biyya kana kan dhufe. Jiraanaan jedhe warri kan kootiin akka daddaa akkuma argitaniin hin gubatanaan jedheera. Gubeera! Gubeera! Warra makkatti babbareennee iddoo kana teessan gooftaa araara isinii baay'ise. Araaratu naa baay'ate dhaame. Afaan qulqulluu wajjin haasaa hidhaame isin. Inni bara darbee inni baroota waggaa dheeraa inni barana inni kaleessa inni galgala amma kaasee siif dhiifameera. Araarri ta'uu isaatti eenyu gammada? Eenyu gammada? Iyyi foonichi galateeffadhu kaa. Macaafa Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 15 kaaseen dubbise. Guyyaa 10 booddee bifni isaanii gabbinni isaanis kan dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii caalee argame. Mata dureen koo caalanii argamu. Nama simbira jiru akka jedha har'a jedhame waa'ee caalanii argamu barannaadhaani. Akkamitti caallaadhaani? Yoom caallaadhaani? Maal immoo caallaadhaani? Eenyutu immoo nu caalchisaadhaani? As ta'e baasedhaani. Caalee argamuun dirqamadhaani. Memmee caaleen argama warri jettan jirtu? Haleluuyaa. Mata dureen koo caalanii argamu. Caalanii argamu. Haala nama qabe caalanii argamu. Wanta nama qabe caalanii argamu. Wanta nama miidhe caalanii argamu. Caalanii argamu. Akkamittiin biyya lafaa kana caalla yookiin isa nu mo'ate, isa dhufus ta'e, isa amma keessa jirrus, isa qixxee keenya ta'e, isa bor dhufus akkamittiin mo'anna? Caallee akkamittiin argamna? Waa'ee Daani'el macaafa Daani'el boqonnaa tokko gaafa laallu Daani'el ijoollee 4tu turan warra maqaan isaanii geeddarame Shaadraak, Meeshaak, Abneegoof Daani'el. Maqaan isaanii garuu achitti akkas miti gara jalqabaatti maqaa isaanii mootichatu geeddare. Daani'eliif Meeshaak, Abneegoon isaan kun warra hataman jedhamu. Qomoo Ibraawii yookiin qomoo Ayihudootaa ta'anii
qomoo warra waaqayyo jaallataanii warra qomoon biraa bitedha. Moototatu humnaan qabe garbummaatti dhaqanii gashan hin bitaman. የሚገርም ነው። አታውዩ ማለ ወር ሀተማን ኩን ወር ጉርጉረማን ኩን ወር ቦጃማን ኩን ወር ዋቀዮን ሶዳተኒፍ ወር ዲባማኒ ሀያተ ነጌፈዳላ ወር ዋቀ ሶዳተኒፍ ወር ዲባማኒ ዋቀ ዱዋ ወር ቤከን ዋቀ ኡርማ ከን ቤን ብየ ቀደት ጋፈገለኒ ገርቡማዳን ነቀኒ ገለን ዋቀዮ ኢሳን ዱካ ጀራ ዲቤራ ካንኮቲ ጀዴር ሁምነ ረካይራ አብጁወር ከካይራ ኢሳን ገርጉ ኢምቦጃማን erga booji'amanii biyya kanatti erga galanii booda galaa ta'anii gaaf tokko wayitu ta'e mootiin biyyichaa inni dhaloota kana hooggan yookiin booji'e akkas jedhe namni hundumtuu hojjetaa mootummaa ta'uu qabaa jedhee beeksisa baase. Ilaala hojjetaa mootummaa ta'uudhaaf immoo namni hundumtuu galmaa'uu qabu jedhe erga beeksisi kun ba'ee jarri kun waggaa 3 ji'a 6 abaratan leenjii fudhatan nama leenjii kana fudhateetu biroo kana keessa hojjetaa jedhe jarri kun atamaniiru garbummaa jala jiru. kan nama dhibu keessa waaqayyo sanduuqa waan jiruuf akka jedhe mootichi warri booji'amtee biyya kana keessa jirtu jedhe barumsaa fudhattutti dabalaa aleenjitutti dabalaa warra booji'amte kanas jedha warra rakkatti warra as qabamtee jirtu kanas itti dabalaa beeksisi gaafa ba'u warra biyyichaa duwwaa miti warri booji'amanis keessa jiru kan jedhu Meeshaak Shaadraak Abneegoon faa warri maqaan isaanii Daani'eel faa dhimma kana keessa galuudhaaf mirga qabu jedhe laxxafamee jira. Biyya booji'aman biyya rakkatanitti biyya butamanitti biyya awwaalamanitti biyya galaataatti barumsi dabalataa kennamuu fedhan. Daani'eel ijoolleen kun waa'ee rakkinaa yaaduma waa'ee barumsaa yaadu baga waaqayyo si duukaa ta'e mee akkas jedha baga waaqayyo na duukaa ta'edha lafuun booji'amettani bita'edha nan hoogganayyuudha moo haleluuyaa. Kana bootitti akka jedhe biyya kana keessa namni hundumtuu nyaata mootii nyaatu dhugaatii mootii dhugu waan biyyi kun fayyade hundumtuu nyaatu dhugu fufurdatanii ba'uu qabu barumsa duwwaa miti nyaataanis furdatanii ba'uu qabu jedhe ajaja baase. Akka jedhe Daani'eel namicha ergamaa mootii sanaan warra isaaf jara gidduu nyaata qopheessituun akka jedhe ajajaadhaan ilaamee waan mootiin jedhu keessaa waa tokko fudhanne barumsa sanni jedhe hin fudhanne nyaata sanni jedhe garuu hin fudhannu. Ilaala isanni cooma muraa jiru hin fudhannu isanni barumsa jedhe garuu hin fudhanna warra kaanii fidadhu jedhee yerootti namichi kun hin gadde maaliin mootiitiin hirmijaan irratti fudhachiiftaa jedhee hojjetaa sanatti gaafa himu lakki dhaqi mootii gaafadhuuti morma keenya cita malee nu cooma mootiin mure kana nyaannu. Haleluuyaa. Ani kan na dhibu bitamanii galaa ta'anii firfaariyyuun kajeelu mitiire qarmiyyuun kajeelu mitiire jarri kun garuu nyaata mootii lagatan kaayyoo qabu mul'ata qabu abjuu qabu waaqayyotu duukaa jira. Isti waaqayyo na duukaa jira yaadeen. Ameen haleluuyaa. Daani'eel akka jedhe erga qophite booda nyaati mootii hin hafe isaan taakiltii isaa yaa jedhe akka jedhe guyyaa 10 booddee nu ilaali. Akka yaada mootichaatti garuu namni bifisaa gadi bu'e kiiloo waan hin kaafneef hojicha keessaas hin ari'atamaa mana barumsichaa keessaas hin ari'atamaa fudhataman qabu ture karoorri isaa kana. Akka jedhe Daani'eel bifi keenya dargaggoota nyaata mootichaa nyaatan gadi yoo ta'e yoo daalachaa yoo coollige yoo shuntuure yoo namaa gadi taane irmichaa barbaaddan nurratti fudhadhaa nuti garuu taakiltii keenya nyaannee barumsa keenyatti fufnaa. Daani'eel barumsa isaa barachaa kadhachaa waaqa isaa waaqessaa taakiltii isaa nyaateetu jabaadhaadha warra sadii jabaadhaa. Guyyaa 10 gidduutti Daani'eel abjuu takka argee hin beekne arguu jalqabe. Arguu duwwaa miti hiikuu jalqabe. Guyyaa 10 gidduutti Daani'eel bifa takkaan biqilchuu jalqabe. Guyyaa 10 booddee Daani'eel mul'ata argee hin beekne arguu jalqabe. Guyyaa 10 gidduutti Daani'eel ogummaa argatee hin beekne argachuu jalqabe. Kadhatee hin beekne kadhachuu jalqabe. Samii banama argee hin beekne arguu jalqabe. Warra garaa kutatan duukaa humnatu jira waan ta'eedhaaf. Ergaan fidaa jira. Himbii warra jettan biyya lafaa kanaan. Himbii nyaata kee hin barbaadu jireenya kee ani kan isaan jiraadha warra jettanii guyyaa 10 gidduutti jijjiirama argaa. Foonitti dhaame, hafuuratti dhaame, karaa hundumaan dhaame, dibataan dhaame, jijjiiramee dhaame, caaleen argameedha ayyaat. Siyaasanii caaleen argameedha. Jara caalanii argamuun bifaan, hafuuraan, dibataan, jireenyaan, dubbiidhaan, beekumsaan, ogummaan, jireenyaan caalanii argamuun sii ta'e. Haleluuyaa. Daani'eel
kan warra nyaata mootii nyaatanii beekti. Shuntuuraa, coollagaa, daalachaan wayilaan wakkaata yeroo jarri gadi dhumaa deemu Daani'eel furdachaa bareedaa iji isaa akkamii akkuma bakakkaa wayii tokko ta'aa nama sodaachisaa dhufe. Hollaadhumatu warra bukkeedha nyaata mootii nyaatu sodaachi. Barana nan sodaachisaan jedhaa meel tokko. Yeroo nama dubbii kana dubbadhu waan akka gugee adii poostaa baattee namootatti gadi barartuun arge. Ilaa si argata guyyaa 10 gidduutti. Ilaa xalayaa caalee argama jedhu sitti laxxafama. Dubbiin amantiidha. Ameen jedhi. Ameen. Eewni caaleen argama jedhu. Waldaa kana kan jirtan, waldaa kana ala kan jirtan, alaa keessa warra geessan guyyaa 10. Awaaj. Isa arras, isa boris, isa bara dhufus hafuurri si caalchisu dhufeera. Keessa alaa dhagaa kan jirtan guyyaa 10 gidduutti caaltanii argamtu. Hafuurri Daani'eel irra dhufee lafati hojjettu, lafati ciiftu, lafati barattu, biirooti galtu, lafati bo'aa jirtu sirra dhufa tiqqayyiraalle. Sirra dhufa ija keetu banama. Sirra dhufa hin furdatta. Sirra dhufa sammuu banama. Sirra dhufa samii banama. Kanaaf hore caaltee argamta. Si'a sadi caaleen argama. Sirratti ta'eer. Si'a sadi ameen. Akka nama. Raasi mataa kee caaleen argama. Hamamamamamama. Hayyaa barraadhaa yaayee. Yuula rabaadiyaa. Namootuma ta'anii biyya bitantu jiru. Ciisanii dhuma addunyaa kanaaf jootan waa'ee addunyaa. Hin ciisu addunyaa hoogganaa bulu. Raajoon daataa kaarbiin saayaleema. Mata dureen koo caalanii argamu. Eessatti? Idduma jireetti. Eessatti caalanii argamu? Tokko biyyaa bahin nama caalayidha. Baadiyyaa bahin yoo magaalaa dhaqe abaluun nan caalayidha. Caaluun uffata miti. Caaluun biyya gadhiisu miti. Caaluun magaalaa gageeddaru miti. Caaluun biyya caaluun lafa caaluun jireenya caaluun isa nama mootee caaluun biyya geeddaranii miti. Hollaadhaa ba'anii miti. Fira jibbanii ba'anii miti. Waan hojjetan gadhiisanii ba'anii miti. Achuma ta'anii dhiibbaa uumu. Namoota tokko waldaa keessaa yoo akka jedhu waldaa maqaan Yesuusiitii bahee muluu hangari dhaqee nan caalayidha. Hin caaltu achittisan. Never. Injiru waan akkasii ofiin goyoomsin achuma turee dhimeeti. Namni jooru hin caalu nama. Namni baqatu hin caalu. Nama akkamii caala beektu? Achuma turee nama samii wajjin walii gale. Beekan jedhe achuma taa'ee jedhame isa wajjin walii galaa dhimeeti. Erga akkas ta'e dhimeeti. Nan caala asumatti jedhimeeti. Haleluuyaa. Nama tokko maqaan isaanii bee. Ila maqaan isaanii lafa onaa keessa taa'etu addunyaa raasa nama tokko. Achuma taa'i. Isa rakkisa gidduu dhaabbadhuuti. Hin bittaa. Hin hooggantaa. Daani'eel ikkoo hin barannus hin jenne. Galaadhas hin jenne. Nu bittanis hin jenne. Nu hooggantanis hin jenne. Nu hin rakkannes hin jenne. Ataakiltii keenya nyaannaa barumsa keenya hin barannaadha. Niitu eenyu wajjin walii galan beektaa? Isa samii caalu, isa nama caalu, isa mootota caalu, ardiif samii isa uume Waaqayyotti wattamanan. Ameen haleluuyaa. Jarri kun ajjoo ta'aniitu nuyi maqaa Waaqayyootiin jedhan hin nyaanna ataakiltii keenya. Maqaa Waaqayyootiin isuma hojjettu sii gabbiseera. Maqaa Waaqayyootiin waan ta'a jettee ati nabjoonne yaanne galgala kana akka inni ta'u ajajeera. Haleluuyaa. Ilmatti caalaa itti caalaa deemu warri kaan immoo gadhumaa deemu. Guyyaa 8 gaan silammoo waadaan isaanii guyyaa 10 gidduudha. Guyyaa 10 gidduutti hin furdanne taanaan irmijaa fudhatamuudhaaf yookiin irmijaa du'aa ta'a hin beekamu. 8 galan kurnaffaatti namichi isaan madaalu bifa isaanii ilaalu abjuu isaanii ilaalu beekumsa isaanii madaalu kiiloo mootiin itti kenne baatee dhufee walitti gale likki gaafa walitti galu Daani'eelitu kiiloo yaabin ilaalee dhuma namicha birrachiise. Ergaan fide ilaa galgala kana kiiloo diinni qopheesse cabsita. Ilaa miizana diinni qopheesse barana naman taatu hin furdan hin guddan hin jijjiiramtu hin caalta hin cabsita.
ilaachi mataa nan caalaa nan caccabsani beet. Kiiloo baatee achi as deemana. Likki Daani'eel gaafa mana banatee yeroo mazzanamuu gaafatti dhufeedhu kiiloo baatee namichi birrate Daani'eel isa kaleessaa guyyaa 10 achi miti. Daani'eel geeddarame. Bifan argattu kan siin jedhe, beekumsan argattu kan siin jedhe, hin jijjiiramtu kan siin jedhe, hin tajaajiltu kan siin jedhe, hin guddattu kan siin jedhe, hin eebbifamtu kan siin jedhe. Kiiloo xinnoo baatee kan dhufe miti kiiloo saasa guddaa iyyuu lafat. Yoone nagar mattual. Kiiloo rakkinaa kan caccabsu si dura. Yaa. Nan caccabsani beena bali. Amma waan keessa jirtu kana bira darbe. Calbani bira darbe. Amantiidhaan darbe bira. Akkamittiin caaluu qabna. Waaqayyo isa jiraataa wajjin kominikeetii keenya cimsuudha. Daani'eel isa wajjin walii galan, ka wajjin walii galuudha. Isa wajjin waliin galtu taalaan kisaaraa keessarta. Biiroo kamiyyoo jedhu. Yoo barbaade kaltiibaa ta'e, yoo barbaade kaabinee ta'e, yoo barbaade immoo gubbaa yoo dhaqe, yoo barbaade Oromiyaa bulchi, yoo barbaade isa dhaqe. Isaa wajjin waliin galtu yoo ta'e kisaaraa keessarta. Baankii dhiisa yoo barbaade manaajira ta'e 25 nyaadhu, 30 nyaadhu, 40 50. Eessa yoo dhaqe hojjedhu isaa wajjin waliin galtu taanaan ati eenyu nuun caalle. Amma barbaade uffadhu, amma barbaade jiraadhu. Isaa wajjin waliin galle taanaan waan hin caalle tokko qabdi. Isaa wajjin yoo waliin galte hunduma caalta. Ikoonomiidhaan hin caalta, yaadaan hin caalta, beekumsaan hin caalta, ogummaan hin caalta, dibataan hin caalta. Addunyaa lafaasa jawween bitaa jiru kana jawwee gararraa artati. Hin caalta. Isaa wajjin walii galteennaan hin caalta. Mee hunduma hin caalaadha. Ani caalu waa'ee ikoonomii duwwaa dubbachaa jiru. Hojii seexanaa caalanii mo'achuun iyyuu ajaa'iba. Isaa wajjin walii galu. Nama tokko isaa wajjin waliin galan hin fakkeessu. Beentee akkasii baay'ate bara kan. Beentee bara keenyaa kanarra warruma sana wayyoo natti fakkaata. Fakkeessituudha beenteen keenya. Izaabeer sawu. Izaabeer masgane. Ani si wajjin nagaa isin jaalladha. Waaqayyo ulfaatu galanii Kiristoos ifa ta'u. Ani nama Waaqayyooti ani maaloodha. Nagaraa isa raama. Hojiidhaan agarsiisi. Hojiidhaan agarsiisi. Ta'i beenteedha. Ta'i beenteenu. Sirriitti beentee sirriidhuma beentee sirrii ta'i. Dubbannaa keetu mi'aa'a. Hilaalcha keetu namatti mi'aa'a. Deemsa keetu urgaa'a. Waan itti hojjettutu yoo xiqqaate iyyuu toora galee sitti bareeda. Namni Waaqayyo wajjin walii galle bara gadheen darbu. Dhukkuba hamaan darbu. Jecha hamaan darbu. Bara hamaan darbu. Jecha hamaan darbu. Namni Waaqa wajjin waliin galle. Waan deemu fakkaata ispiidiin isaa dudduubatti deema. Dudduubatti. Jijjiireera beentee akkasii. Waaqayyo wajjin walii galuume gola ofii keessatti. Bakka taa'anitti, bakka deemanitti, bakka ciisanitti, bakka ka'anitti bee yeroo hundumaa isaa wajjin walii galu. Qajeelummaadhaan isaa wajjin walii galu. Waaqayyo wajjin walii galaa jiru. Waaqayyo wajjin walii gala. Walii gala. Injibbinaa waldaa, injibbinaa ijoollee Waaqayyo, injibbinaa wangeela. Namoota tokko kan jedhu waldaa bara kanaan naqoodhe. Waldaa isa bara kamii nattaree? Waldaa isa kam nattaree? Waldaa isa bara kanaan nattu. Waldaa bara kanaa dhaqi achuma keessaa waa argatta. Ol fuudh harka kee ol fuudh nani fadhaa fura kan. Dabas miilla ijoollee Waaqayyoo gara mana Waaqayyootti. Dabas buuteen badiniiti. Dabas buuteen badiniiti. Si dhayeeraa biddaan. Namoota tokko waldaa dhaquu ba'aniitu har'a na dabbaree waldaa kana naqu jedhu. Na dabbareedha. Maaliif si dabbare beektuu ituu dhufte gaancurtu sirraa ba'a. Maaliif ennaan akka ta'e eebbifamtu barbaanne kanaaf si dabbarsiifti. Waldaan hin dabbaramu. Waldaan itti nagaa argatu. Waldaa keessatti waaqeffatu. Waldaa keessatti mee as keessa gammachuun jiru teelan jiru. Gammachuun as keessa jiru mana kaaffeen jiru. Mana coomaan jiru. Gammachuun as keessa jiru eessayyuu hin jiru. Gammachuun as keessa gaafa kana dhageessu mee aannan damma kan caalu kan nama gammachiisu mana Waaqayyoo keessaa sitti argama. Caaltee argamuudhaaf akka madeemnu kanatti hin ta'u. Seexanni koomni dabalataa dhaam. Lusuufer duruu waan mata xiqqoo tokko ergetee addunyaa joorsaa ture. Amma garuu jabaa isa cimaasa isa ergaa jira seexanni Lusuufer. Inni 666 sun humna horatee sammuu namaa argatee birrii baatee humna cimsatee socho'aa jira. Ati immoo humna kaleessaan deemuu hin qabdu. Humni biraa sii dhufuu qaba. Samii irraa humni sii dabalamuu qaba. Mee akka kaleessaatti ittiin fufu jedhameesin. Isa kaleessaatiin hidhaame jijjiiramee har'a of argeera hidhaa. Isa boriif immoo hidhaameesin waa dabalamuu qaba hidhaameesin. Eewni waa dabalachuu barbaadu. Biyyesuus humni si caalchisu sirraa dhufu.
Fuudhi gadi buti ameen jedhu. Dabalaa baa sa'aatii kana kaasaate. Yesuus gooftaadha. Mee caaleen argama horii jettan. Akkati caaltu milikkiti sitta mul'atu. Sitta agarsiisu. Hin ta'u akkatti hin jiraatin. Hin ta'u bayyachi. Hin ta'u bayi iddoo jirtu bayi. Ya rakkinaadhaani. Ya biyya lafaadhaani. Maqaa Yesuusiin har'aa kaasee guyyaa 10 gidduutti jijjiirama waan fiduuf karaa koo gannaa dhiisi. Maqaa koo gannaa dhiisi. Eebba koo gannaa dhiisi. Biyya koo gannaa dhiisi. Ani nan caalaati. Kanaaf caaluun ilaali isa namarratti argitu miti waa sirratti ta'ee argi. Toke nan caala jedhi. Jedhi nan caala jedhi. Caaleen argama jedhiat. Ameen jettaayi. Ayyaanni si keessa jiru hojii seexanaa caaluu qaba. Digimtii caaluu qaba. Qaalluu caaluu qaba. Toosha caaluu qaba. Waaqa zarii caaluu qaba. Jawwee caaluu qaba. Baba caaluu qaba. Ala keessa kan jirtan dibanni sin keessa jiru caaluu qaba. Caaluu qaba. Qaalluun sin hoogganin jawween sin hoogganin caaluu qaba. Caaluu qaba. Caaluu qaba. Hiyya caaleen argama jedha. Jedha caaleen argama jedha. Qaalluun waaqa abbaa keessin ta'e jawween waaqa abbaa keessin ta'e caalee argama. Qaalluus, budaas, digimtiis, jawwees, xonqaayiis, toshituus, xibaaras, biyya lafaas, lusuuferiis caaluu qabda. Caaltee argamuuf tokko waaqayyo wajjin walii galu. Lama amantii kee dabalachuu qabda. Sadi ayyaana irratti ayyaana dabalachuu qabda. Caaltee argamuudha. Afaan haaraa kaleessa, leeluyyaa kaleessa isumaan jijjiiramuu qabde ta'uu ta'e akka inni waaqayyoodhaan mee naa dabali kana jijjiiruudhi. Waaqeffatanii nagaa argatan namoota tokko. Nagaatu jalaa bade. Nan deebisa nagaa kee iddootti. Guyyaa 10 gidduutti waan bara dheeraa sin qabe caaltanii argamtu. Tokko guyyaa 10 gidduutti jireenya amma keessa jirtan caaltanii argamtu. Lama guyyaa 10 gidduutti humna sin caalchisu hafuura isa bara hamaa isa bara dhufuus isa waggaa dhufuu isa waggaa 50 isa waggaa 10 caaltee argamtu. Akka jedha isa kaleessaas jedha. Isa har'aas isa boriis anatu caalaadha. Akka jedha ogummaadhaan, hubannaadhaan, tajaajilaan, ayyaanaan, nama waaqayyoo ta'uudhaan, beekumsaan, ikoonomiidhaan, karaa hundumaan anatu caalaadha. Kana booda'edha. Guyyaa 10 gidduutti ayyaanni na caalchisuudha. Narra dhufa'edha. Narra dhufa'edha. Narra dhufa'edha. Inni na dibe, inni lafaana kaase, inni na waame galgala kana ayyaana siniif haa dabalu. Waldaa kanatti inni fayyisaa jiru, nama inni geeddaraa jiru, dhaloota inni jijjiiraa jiru. Waldaa kanatti dhaloota baay'ee inni lafaa kaasaa jiru. Ba'ii Yesuusis si duukaa galee si ajajjeeru.